nageenyi badhaadha babaaru fayyaa daadoo sanin jenna kun wiirtuu miidiyaa wanni guyyaarraa kan nu as jirruu fi boolee finfinnee iskaayilaaytii kee jirra Hacaaluu Hundeessaa awwaardii marsaa lammaffaa badhaasuu jiranii badhaafamtoota illee irraa warra sitti argaman Oromoo kutaa gargaraatii fi keessummoota akka kaayirraa waan jedhanii fi waa'ee Hacaaluu awwaardiitii fi aceellee isan dhageessisna nu daawwadhaa faanteen bu'aa nu caqasaan affeerra kiyya. Artist Yaredii fi weellisaa suuraa waliin mee guyyaarraa kana Skylight Hotel keessatti sagantaa awwaardii Hacaaluu lammeessoo isanillee yaatanii dhuftan maan jettume waan awwaardii Hacaaluu Hundeessalleerraa wooma ceelleerraa Artist Yared yaw Hacaaluudhaaf waggaadhaan qofa osoo hin ta'in guyyaa guyyaatiin illee osoo sagantaan qophaa'ame itti xiqqaataa malee ittiin baay'atu. Waan gaariidha amma immoo sirriitti wanta kana guguddachaa deemaa jirra sanaafi gara fuulduratti immoo ganaa kana caalu Finfinnee keessa qofa osoo hin ta'in biyya Oromiyaa keessa hundumaa keessatti iyyuu waan akkasitti qophaa'amu qaba. Faawundeeshinii Hacaaluu immoo hundumtuu sappoort gochuu qaba. Sana dhaamsa koo. Awwaardii kana akkamiin ilaalta kaardhaa? Awwaardii kana ija lamaatiin nan laalee ija kootiin nan laalee baay'ee bareedaadha. Iji lamaan laalte sammuu ammoo akkamiitiin ilaalti? Iji lama dhugaa. Sammuu koo sirriitti bakka gammadeen jira andoo mana fincaan deema. Tolee artistii weellisaa kennaa artistii kabajamaa jaalatamaa suura waliinii ammallee gaafannaa mee suura garaa fiixee odoo gara Hacaaluu awwaardiitti hin dabrine reefu akka ajaa'ibaa sirba weellisaa eenyu waliinii waliif fiddee afaan Oromootiin akka takka hin argin Black American African American rapper ina fakkaachuullee ture si argeen nana ammoo guddoo gammadee akkamitti akkasii walii qindeeffate. Kana affeeranii jenna wallee kana kan Wiz Khalifa fi Charliin taphatanidha. Anis gabii piyaanoo irratti nuuf taphate hojii bareedaa ture ergaan isaallee qophii kana waliin waan waliin deemuuf kan filatame lamaffaarratti immoo versii afaan Oromootiinis walaloo itti daballee hojjennee jechuudha akkana ture. Aktarii isaanii ka tiraaskii kaash ta'eedhaan ka weellisaniif akkuma akka tasaa dhabanii. Bareedaa ture. Bareedaa ture inni illee akkasuma nama jaallatu dhabeeti kan weellisee illee baay'ee beekamaadha ergaa wal fakkaatu waan qabuufi akkana ture jechuudha. Ayyee weellisaa suura mee Hacaaluu awwaardii wagga dabree hirmaattee jirta yoo hirmaattee jiraat ka waggaa kanaatiin akkamiin wal bira qabdee laalti wanni addaa maanti jira? Kan waggaa darbee qaamaan hin dhufneen ture garuu laayivii hordofaan ture sagantaa baay'ee bareedaa ture kan waggaa darbee wanti baay'ee namatti tolu jalqabuu isaati wanti kun hojiitti hiikamee jalqabuu isaati baay'ee namatti tola kan baranaa immoo wantoota yeroo sana illee hin turre kategorii garaagaraatti dabalamee dhufee namoonni umurii guutuu kan music care kan jedhamu baranatti dabalame akkanumallee qarshii waliin ijoollee jajjabeessuudhaaf wanti godhamellee gaariidha. I think waggaan akkasuma wanti haaraan yoo dabalamaa dhufe nama kana maqaa isaa boollaa ol goone tursiisuun ni danda'ama jedhee yaada qophii gaarii ture jechuudha arras. Weelluunat weellistuu weellu keessa addallee akka immoo ijoollee weellisuu dhufuu jirtulleen Hacaaluulleen weellisaa artistiidha waa'ee Haceelleerraa waa'ee sirbaalleerraa mee maan dhaamta fasumaanu? Egaan walumaa galatti aamsi namoonni akka isaatii nuuf ka'anii deeman namoonni kennaa kana qabnu weellisuu bashannansiisuu shubbisuu qofa osoo hin taane walleen humna addaa wanta guddaa yaaddoo guddaa sochoosuu danda'u akka ta'edha kan isarraa baranne so I think ijoolleen ammallee badhaafaman kun hojii kana caaluuf akka isaan si ooman isaan godha jedhee yaada so I think waan bareedaa ta'a jedhee yaada gara fuulduraatti kaka'umsi ijoollee keessatti uumamaa jiru kun I think. Ijji weellisa suuraa yeroo nu kennitee fi sii fi artistii Yaredollee guddoo galateeffannaa horii bulii deeban siin jedhe. Galatoomii ulfaadhaa warri wiirtuu miidiyaa galatoomaan jedha. Jedharra kun awwaardii fudhattee arguu jira awwaardii kana maaliin fudhatta Hacaaluu Hundeessaa awwaardii? Qindeessaa cimaa baranaa jedhameeti naa laatame. Muuziqaa haadha milkii jedhuudhaan haadha milkiidhaan qindeessaa cimaa taane. Haadha milkii weellisaan oo qindeessaa muuziqaati qindeessitu kan? Ana weellisaan isaanuma. Weellisaan lasii mata dhiiraa.
Misir bahan keessumni baadiko. kan jaan silaallaan onneen ikkifatu kan garan siyaallaan fayyaan ukkufatu isa jedhudha. Oh, anggota sageebi ayee orii bulii deeman siin jedha waa'ee Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii waggaa dabre hirmaattee jirta yoo hirmaattee jiraatka waggaa kanaati wal bira qabdee akkamiin ilaali? Akkam ta'aa jira seeta. Kan du'e nama jiraachisa. Kun ulfinna. Kun hin argamu. Waa hin argamnedha. Badhaasni kunis hin argamu jechuudha. Ana abbaa carraa ta'een kana argadhee waan ta'eef dhugaadha. Akkasuma duratti isaanitti himee isaan kana siifis tarima. Kun badhaasa miti. Ergaadha kun. Imaanaadha. Waanan hojjedha. Dhugaanan dubbadha. Dhugaa jalan dhaabbadha jedhee kadhadheetan fudhadhee jechuudha. Warri kanaan dura fudhatanis akkasitti akka isaan fudhatan abdiin qaba jechuudha. Akkasitti ergaa walii fudhanna. Dhaamsa walii dabarsina. Akkasitti fooyya'aatuma dhufaa jira. Barannas ati bara dhufu immoo kanaa ol akka inni guddatu abdii guddaan qaba. Waa'ee Hacaaluu Hundeessaa irramee maan dhaamta fi waa'ee Haceellee irra maan jedhe? Ilaa Haceen hinduunis hinduus si galee namni kan du'een hin irraanfatama miti kun garuu hin irraanfatamu. Hojiinsa samii ol waaqatu isa filate nuu miti inni immoo nuu filate jechuudha. An akkasitti yaada gifti afaan baay'een qabu dhugaa sitti himuudhaaf. Ayyee weellisaa artistii kennaa geebii orii bulii deeban siin jedha bagga gammaddellee. Ayyee karaa fixee eenyu siin jedha? Birook naan jedhu ogeessa aartiiti. Guyyaa irraa kana Awwaardii fudhattee sirratti arguu jira bagga gammaddellee. Baga waliin nu gammanne siifaa gammadu. Maaliif fudhata Awwaardii hedduu qophaa'ee gosa 12 sun keessaa kamiiti? Egaa Awwaardii qophaa'e irratti kun nuti kan kaadhimamne kilipii filatamaa bara kanaati. Sanaanis daayireektara cimaa bara kanaa Damee jedhuun miuzik viidiyoo Abbaa Boottii hojii jaalii amanteeti isaan badhaafamu. Niin badhaafama. Hacaaluu Hundeessaa yoo irratti hirmaattee jiraattee ka bara kanaatii fi waggaa dabreetiin akkamiin wal bira qabdee ilaalta? Egaa kan bara darbee akka carraa ta'e ani waraabbii irran ture irratti argamuu dandeenya garuu miidiyaadhaan hordofuuf yaaleera. Akka jalqabaatti wanni jalqabamu hundaa akka bara kaanii hin ta'u miira addaa qaba. Sadarkaan itti dhiyaate hagas maraa haa ta'u haa guddatus haa xiqqaatus garuu akka bara jalqabaa sana miira addaa nama keessatti uumuu danda'a jedhee yaada. Adaduma baratamaa deeme immoo akkaataan itti qophaa'anis sadarkaan itti qophaa'es hagasuma olkaa akka deemu maa shakkiin qabu akkasittan arge amma. So miira isaa kan bara darbutu irra miira qaba because isa jalqabaas waan ta'eef miira addaa qaba. Sadarkaa qophiitiin immoo baay'eedhuma fooyyee tan arge jechuudha. Waan baay'eedhaan fooyya'aadha. Wantoonni waltajjii irratti dhiyaatanii akkaataan itti dhiyaatee waan baay'eedhaan bifa professional ta'een waltajjicha kanan arge. Artist Birookii mee Hacaaluu Hundeessaa Faawundeeshiniitii fi Hacaaluu Hundeessaa Faawundeeshinii akka tumsanuuf ta'ee artistiillee uummata Oromoollee maal dhaamta? Egaa faawundeeshinii kana tumsuun Hacaaluu tumsuu miti. Hacaaluun keessattuu ogeessa ogummaa aartii kana keessa jiruuf sirna mataa isaati. So sirni kun immoo dubbatee osoo hin taane jiraatee darbe. Ogeessa kanaafillee waan qabatamaa hawaasa kanaafillee waan qabatamaa jijjiirama qabatamaa tarkaanfii hedduu aartiin humna qabu san afaaniin osoo hin taane gochaan agarsiisee nama tare jechuudha. So sirna kana badhaafamuu jechuun achi keessatti of laaluu ta'a jechuudha. Ijjennoo ogummaa isaatiif qabu, ijjennoo waan itti amaneef qabu, murannoo isaa, amanamummaa isaa sanaan itti of madaalte jechuudha. So san dhaalu waan kana fudhachuu jechuun amala Hacaaluu ogummaa kana keessatti qabaatee nutti naafnu san akka fudhachuuti imaanaa san fudhanne jechuudha. So saniin hoogganamna taanaan immoo sama aartiin ilaalcha hawaasaa qara hoo jennee yaanne akka dura buunee qarruuf daandii nuu ta'a jechuudha. Ogummaa keenyaaf akka amanamnu, ijjennoo akka qabaannu, haqaaf akka dhaabbannu imaanaa guddaa nuuf ta'a jechuudha. Hiika guddaa qaba. Kana atiin amaanaa guddaa Awwaardii qofa osoo hin taane amaanaa guddaa baattee galuu jirta waan guddoo sirraa eegama jechuudha. Kanaan alatti ani Hacaaluu Awwaardii waggaadhaan qophaa'u kanaan alatti Hacaaluun erga sirna ta'ee sirni kun immoo dhaabbata ta'uu qaba. So
ogeessota akka Haacaaluu kana horachuu hoo barbaanna ta'e Instituutiin Aartii Haacaaluu Hundeessaa banamuu qaba. Addaaraasha hoteela akkanaa keessatti osoo hin taane mandhee gola aartii Haacaaluu Hundeessaa keessatti wantoonni akkanaa kun qophaa'uu kan qaban jedhee naman. Hoggus ogeessota ogummaa isaaniitiif amanaman ejjennoo qaban hawaasa isaaniif amanummaadhaan gargaaruu danda'an horachuu dandeenya jechuudha. Leegaasii Haacaaluutti tursiisuu jechuun sana anaa fi kan inni qabu jechuudha. San gochuuf immoo dhaabbileen akkanaa kun hin barbaachisu. San gochuuf ani akka nama dhuunfaatti wanni hin qabu waan naa kenname kana. So waan kun akka instituushiin aartii Haacaaluu Hundeessaa kunaaf bu'uura ta'u caalbaasiif dhiyeesseera. Caalbaasiin kun miliyoona tokko isaan miliyoona tokkorraa eegala. Isaan abbaan fedhe bitatee bu'uura dhagaa bu'uuraa instituutii aartii Haacaaluu Hundeessaa ijaarsisuuf ta'uuf oolchuudhaan abbaa seenaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kun immoo maqaa Haacaaluutiin qofa osoo hin taane hojiiwwan gurguddaa hojjetanii addunyaa kanarraa kan du'an boqotanis kan lubbuun jiranis jiru. Maqaa isaaniitiin hammuma dhaabbilee kana dhaabbata gochaa deemne ogummaan kunis ga'umsa gonfachaa amanummaa isaaniis horachaa deeme rakkoo akka biyyaatti akka nurra hin geenye barbaannu kana rakkoo qabatamaa kana aartiin duuba bu'eetoo hiikuu danda'a jechuudha. Sana gochuuf qaamni hundi waan kanaan of laaleetoo irratti hirmaachuu qaba. Gama kaaniin Haacaaluun amalli inni ogummaa kana keessatti qabu qoratamee akka itiksii fi disipiliinii tokkotti barnoota mana barumsaa sana keessatti kennamuu qaba jedhee naman. Sanaaf hagasitti deemamee itti yaaduu qaba. Hayyooliin waan kana irratti xiyyeeffannaa kennanii qorannoo gaggeessuu kaarikulamaan bocuun isaan irraa eegama jechuudha. Instituushinii aartii barsiisan jechuudha. Ayyee artist Burukii guddoo galateeffadha yaad guddoo dassaanaa kennite yeroo naa kennitee fi horii bulii deeme. Isinillee galatooma. Haacaaluu Hundeessaa awwaardii irratti Oromoon kutaa adda addaa aadaa akka akkaatiin midhaaddee dhuftee jirti sun keessa mee ijoolleen teentun eessaatu dhufte gaafan ijoollee teenne san eessa dhuftan? Finfinnee marraa dhufne. Finfinnumirraa dhuftan? Aadaan isan naqattantu Oromoo eessaa? Kan Tuulamadha. Oromoo Tuulamaati? Ayyee isanii fuula tokko jiraatamuuf bakka adda addaati ta'u Oromummaa walitti dhuftanii walitti qabamtan? Oromummaan walitti dhufnee qabamne. Malee bakki isan jiraatan bakka akka akkaa? Gargaree. Ati noo? Ani kutaa magaalaa Finfinnee kana keessa jiraadha. Akkasuma. Miidhagsaa. Guutuu, Leencaa, Surraa, Fireezer. Reefu yoo san argee aadaa Oromootiin dhiichistanii ufuma sirbuu jirtan odoo sirba ceellee irra taatee mee maan nu weellistan? Waliinuu sirbina hoota. Si argaa yoo irreechallee akka takkin argin sirbina. Sirba Haacaaluu keessaa yagoota koo kan jedhu sana daawwattoota keessan daawwattoota keenya akka affeertan isin gaafadha jechuudha. Inni affeerallee sanillee afaanillee nu jedha. Sagalee isaallee aadas maran bareedu karaa fi uummataa bakka jiru yoo hafe wayya. Naaf nama jedha akkuma reefu jetta sun. Leenca jedhi. Thank you, galatoomi baay'ee. Oraa bulaa deemana saniin jedhee gala qabda yeroo naa hinnitaniif. Asumaanuu maqaa hankee? Maqaan koo Hundee Birhaanuu Waldasanbat jedhama. Ayyee gurbaan kee kasana san argitan wayaa aadaa uffatee naqatee akka midhaagee jiru aadaan Oromoo ka Oromoo hundaati waan jedhanu inni Tuulam keessa dhalatee guddate. Mee sagantaa guyyaa irraa kan akkanatti aadaa naqattee aadaa midhaadee dhufti. Maal jettaan sagantaa irraa awwaardi kanallee? Ani baay'ee gammadeera. Ani biyya alaa irratti hin dhufe. Achumaan namni baay'ee karrayyuun uffatu akka laalteetti. Namni baay'ee aadaa karrayyuudhaan hin miidhagu. Ani har'a Haacaaluu awwaardii irratti aartii Oromoo sila ta'eef ani koolcharii karrayyuu warra Fantaallee uffattee dhufe. Oromoo karrayyuu uffattee dhufte. Ati laftamii dhufti biitamii dhufte? Swiidinirraan dhufe. Swiidinuma dhalattee guddatte? Asumaan Finfinnee filadhee guddadhe. Finfinnee dhalattee guddatte? Finfinnee dhalattee Swiidinii guddattee afaan Oromoolee akkam beektaa jechuudha? Haadhi koo Soorsee Raggaasaa jedhamtii dhagattee suuqii qabdi. Isheetu kan tokkoffaa kan aadaa Oromoo kan bante isa akkasitti miidhagee achumaan isheetu na barsiise kaa. Sabboonummaa aatii tante qabduu fi Oromummaa warra keessan qabu jechuudha. Waa'ee ceellee irraa artii Oromoolee irraa dhaamsiyoo qabaatti. Ani Haacaaluu awwaardiin baay'ee gaariidha nan jedha. Maaliif
aartii Oromoo in jabeessa baay'ee. Inni aartii irratti aartii gaggaaramee dhugaa Oromoo baase kan Adawaa akka ilaaltanitti dhugaa Jirra irratti Miliilam Adarash irratti akka ilaaltanitti aartiidhaan dhugaa Oromoo baasee jira. Aartiin Oromoo jechuun dhugaa jechuudha. Aartiin riflekshinii nama kan jiraatu jechuudha. Anaaf kanuma akka. Biraanuu Waldasanbet. Jedhoo bulitee yeroo naa kenniteef galata qabdi. Galatoome haatu. Abba Shumbee baga nagaan dhufte. Iyyee baga nagaan nu eeydan. Jedha Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii Hacaaluu Hundeessaa Faawundeeshiniitii fi waa'ee Haceellee irraa mee maal jedhu? Awwaardiin Hacaaluu Hundeessaa fi Faawundeeshinii kan inni hubadhe dhiira cimaa tokko yookiin goota tokko cinaa dubartii cimtuun akka jirtu uummata keenya barsiisa jechaadha. Hacaaluun duus wareegamus kaayyoon isaa sun duubatti nambisne itti fufteerti. Kun barumsa guddaa uummata keenyaaf barsiisa. Egaa kanaaf immoo waa'ee faawundeeshinii isaa kana immoo akkuma duratti waltajjii irraa himame guyyaatti namni qarshii takka moobaayiliidhaan osoo ergee kaayyoo faawundeeshinii kanaa galmaan ga'uu dandeenya. Kanan ergaa dabarsa jechaadha. 78-55 jedhanii guyyaatti ji'aatti yoo fidde qarshii 26. Kanaaf ergaa kanan dabarsa. Uummanni keenya kaayyoo kana cinaa dhaabbannee faawundeeshinii kana tumsuun kaayyoo Hacaaluu san galmaan geenya jedhee yaadachaa. Jedha Abba Shumbee san bar dukkanaa bar hama sun keessallee Finfinnee tan keetti jettanii waa'ee aartii Oromoo diraamaa sagantaa TV adda addaa Oromoo keebbaatan gaafi suniif gaafi ammaa kuni akkam fakkaata? Walitti nuufu yeroo san koomuma ifaajjaa namni abbaa kanaa jedhee sibiirmatullee jiru kooma carraaqxa jechaadha. Amma garuu uummanni isaa dammaqeera. Aartiin kun kiyya kooti jedhee si gargaara waan ta'eef jijjiiramni jira. Maaliif komachuun qabnu waan jiru san dur kooma carraaqxaa amma mooyyuu uummanni isaa akkuma arginu kana miira gaarii qabaa fedhii gaarii qabaa. Kanaaf jijjiiramni jira karaa aartiitiin. Jedha Abba Shumbee yeroo nuu kennitee fi aartistii aktar Orii Bulii deemas. Hayyee naa jiraadhaatis kitaaba kee immoo dubbiseera. Fayyaa naa ta'e. Fayyaa naa ta'e. Orii Bulii deeman. Hayyee eenyu sin jedha? Tiijii Kaasaahun jedhama. Tiijii Kaasaahun. Tiiji guyyaa irraa kana atillee badhaafamtuu Hacaaluu Awwaarditi. Awwaardii kanallee mee akkamiin laaltaa akkamirraa argitee kan waggaa dabreetii fi waggaa kanaallee wal bir qabdee waa'ee Haceellee irraa maal jetti? Baay'een gammadee awwaardii kanarratti waan ani injifadheef baay'een gammadee awwaardiin Hacaaluu Hundeessaatis akkuma beekamutti muuziqoota badhaasuudhaan beekama. Amma immoo muuziqaa haaraatiin badhaafamee jira. Kanaan immoo gammadeen jira. Ammas immoo dubartoota teenya jajjabeessuudhaan akka waan baay'ee waan bareedaa hojjetanii akka gargaaraniin barbaada. Ammas immoo injifachuu kootiin baay'een gammade. Awwaardii kanatti kamaanitiin fudhattee muuziqii maani? Best new female artist kan jedhamuun fudhadhe muuziqaa haaraa cimtuu haaraa kan hoggaatiin jechaadha. Dubartii barkanaa. Jedha awwaardii muuziqaa dubartii cimtuu barkanaa 2023 namni mo'atee Tiijii baga gammaddee siin jedha. Baga wajjinumaan gammanni galatoome. Galatoomatillee Orii Bulii deeba yeroo nuu kennite. Galatoome. Obsa Abdiisaa guyyaa irraa kana Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii Hacaaluu Hundeessaa Faawundeeshiniin qopheesse Iskaaylaayitii Booletti argamame. Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii kanaa fi waa'ee isaallee irraa maal jedhu? Hayyeen egaa hojiiwwan Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaa fi itti fufsiisuudhaa fi kaayyoonni wareegame fi vaaliyuu kennuudhaa fi faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hojiiwwan hedduu hojjechuudhaa fi karoorfachuun isaa karoorfatee immoo hin hafne hojiitti seenuun isaa barreen gaddaa awwaardii marsaa tokkoffaa barreen immoo marsaa lammaffaa gidduu kanatti immoo hojiiwwan piroojeektii bishaanii baasuutii fi kanneen biroo hojii tola ooltummaa hedduu irratti kan inni qooda fudhataa ture waan ta'eef dursa faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hundeeffamuu isaatti gammachuun kiyya baay'ee guddaadha. Hojii aartii keessattidha kan nuti isa beennu gootummaa isaatiinidha kan nuti isa beennu irra jireessa hojii aartiitii waan ta'eef immoo gama aartiitiin guddina jiru itti fufsiisuudhaa fi warra hojjete jajjabeessuudhaa fi miira dorgommii artistoota keessatti uumuudhaa fi ogeessota kallattii adda addaatiin jiraniif uumee bifa kanaan badhaasa qopheessuun isaa
aartii keenyaafis artistoota keenyaafis hamilee guddaa taa'ee yaada waan ta'eef iyyuu warri kana nu qopheessan haa galatooman jechuun barbaada. Ani irraa hedduu gammadeera. Tarii yoo turtiin hangaafatinis ta'uuti 7855 irratti okey jedhanii erguudhaan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa utuu isaan tumsanii badhaasni illee kana caalmaa dabala. Hojiin faawundeeshiniin kun hojjechuu danda'u illee kana daran dabaluu danda'a waan ta'eef iyyuu waan gaariidha jedhee nama yaada qaba. Wanni an jedhu Hacaaluu Awwaardii waggaa dabree irratti argamtee jirta? Akka carraa ta'ee argamuudhaaf hin milkoofne. Ammoo dhageettellee viidiyoo kallattii ilaalti taatellee ka waggaa kanaatii fi ka waggaa dabree akkam garaagarummaan qaba? Egaan qindoominni isaatii fi wantoonni dabalatee dhufe fakkeenyaaf keessa yeroo daawwataa turretti akka isaanitti sirboota afaan adda addaatiin illee afaan biyya keenya hin taaneen illee akka miira namaa tuqutti akka nuti isa yaadannu gochaatidha kan isaan turanii. Galmumti kun illee sadarkaan isaa xiqqoo ishii ol ka'aadha, kaffaltiin isaa illee xiqqoo ishii ol ka'aadha. Namni illee pirootokoolii isaa eeggateetii dhufaatii jira. Barreen gaddaa gosa badhaasa 10 qofa kan isaan badhaasanii amma immoo badhaafamuudha qabu jedhanii warra amananii gosa badhaasa 2tti dabalaniiti jiru waan ta'eef sun waan baay'ee gaarii fi jajjabeeffamuu qabudha. Jedha yoo sabdiisaa yeroo naa hin teef horii bulii deema. Naatoo mulfaadhoo horii bulii. Naaf ta'e ogeessaa muuziqaati. Mee naaf ta'e waa'ee muuziqaa illee wal qabsiistee Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii akkam irraa gara? Awwaardiin isaa egaa akkuma Hacee kan aartii Oromoo sadarkaa tokko ol guddiseedha. Maaliif gosoota awwaardii kana biraa irratti kan hin beekamne waan haaraas fidee dhufeera waan ta'eef which is the best. Anaaf naa ta'eera. Na waan bareedaadhaas haala bareedaadhaan isas yaadannee baaneerra. Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii biraa irraa maal adda ta'e? Wanta hundaanuu adda. Tokko maqaan inni qabatee ka'ee maqaa artistiidha. Maqaa qabsaa'aadha. Maqaa Oromoo isa taasisuudha jechuudha. Maquma isaarraa ka'ee. Inni lammataa immoo akkuma reefsiin jedhee gosoota awwaardii yookaan immoo ogeessota inni hirmaachise fakkeenyaaf keeriyoogiraafii, editara awwaardii biraa irratti hin jiran biyya keessatti hin baramne. Inni kun gama haaraa waan ta'eef isa kanaan Haceen awwaardiin isaa adda jedhe namana. Warra dhokatelleen baasee jechuun akka kiroogiraafarii, editeeraa, warra kaamera fuulduratti mul'atu. Eeyyee warra ogeessota sirba duuba jiranii amma gara fuulduraatti baasaa jira jechuudha. Kanaan dura wanta akkasii hin jiru ture. Weellisaaf weellisaadhaaf duwwaadhaaf kan beekamtiin laatamu. Amma garuu warra kaameraan duubaa waan tokko agarsiiseera jechuudha. Ija dhayyaatillee warra duuba dhokatee muuziqaa midhaasee bareechee nu biraan keessa tokko maaltu dhagahamu irra akkana yoo mul'isan? Isin biraan ga'uun keenya nafu amma dhiyootti. Innaa waan bareedaa qabannee nuti dhufaarra egaa kanuma. Ija dhayyoo horii bulii deeban. Naayee guyyaarraa kana Finfinnee Boolee Iskaayilaaytii jirraa Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii marsa lammaffaatii fi awwaardii kan mee akkamiin ilaalte ka waggaa dabreetii fi waggaa kanaa yoo argamte jiraate? Waggaa darbees argameen jira. Kan bara kanaas irratti argameera. Fooyya'insa baay'ee guddaa qaba. Kan biraa immoo asirratti hirmaachuu koof ani baay'ee carra qabeettiidha nan gammadaas. Waggaa kanaatti waggaa dabree garaagarummaan qaba? Eeyyee garaagarummaa guddaa qaba. Hojii isaanii irratti fooyya'insa jira. Kan waggaa darbeerraa inni bara kanaa baay'ee fooyyee qaban jedhan. Hayyee seenaa yeroo tante kanaa hin teefi horii bulii deeban. Atillee galatoomi. Kophitiin Hacaaluu Hundeessaa Awwaardii marsaa lammaffaa qabannee dhiyaannee asiin golamna. Golabuu keenya duratti ammoo namni kophii tana akka midhaasee nu waraabee Firaa'ol Abrahaamii annami kophii tan isanii qopheessee asitti argamammoo lallistuu Toofiqii Wiirtuu Miidiyaa.